Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dabbalii gunguma mataarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Adoolessa 20 bara 2024 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anaadhaarratti haliillaa adoolessa 17 bara 2024 raawwate yoo xiqqaate namoonni nagaa 3 ajjeefamanii. Daldaltoonni karaa seeraan alaan nama daddabarsan godaantota ukkaamsuun ajjeechaa dabalatee dararaa adda addaa irratti raawwachuun jabaatee itti fufee jira jedhamee jira. Festivaalin ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa adoolessa 27 bara 2024 hanga hagayya 3 bara 2024 kan adeemsifamu ta'uu ibsamee jira. Oduu kennaa ibaatiin Joo Baayiden filannoo dhufurratti namni biraa bakka isaanii akka dorgomu dhiibbaan godhamus tole jechuu didani. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Adoolessa 20 bara 2024 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anaadhaarratti haliillaa adoolessa 17 bara 2024 raawwate yoo xiqqaate namoonni nagaa 3 ajjeefamanii. Jiraataan maqaan isaa akka hin eeramne gaafate Addis Istaandaarditti akka himetti haleellichi ganda jiru daalaatti dhalattoota faannootiin kan raawwate yoo ta'u jiraattonni 3 Muluugeetaa umrii waggaa 15, Joobaa Barraa waggaa 30 fi Abbaabbuu Tasammaa waggaa 17 jedhaman ajjeefaman jedhee jira. Guutuu gabaasa kanaa Xubaabunee akka nutti isiniif dhiyeessiti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anaadhaarratti haleellaa adoolessa 17 bara 2024 raawwatame yoo xiqqaate namoonni nagaa 3 ajjeefaman. Jiraataan maqaan isaa akka hin eeramne gaafate OFM'tti akka himetti haleellichi ganda jiruu daaddaatti hidhattoota faannootiin kan raawwatame yoo ta'u jiraattonni 3 Muluugeetaa umrii waggaa 15, Joobaa Barraa waggaa 30 fi Abbaabbuu Tasammaa waggaa 17 jedhaman ajjeefamaniiru. Haleellaa kana hordofuun jiraattonni hedduu yaaddoo nageenyaa uumameen qe'ee isaanii gadhiisan dheessuu jiraataan kun dabalee himeera. Jiraattonni gara gandoota ollaa kan akka warra Gabroo, Maqataa Waariyoo fi aanaa hidha bu'aa booteetti baqataniiru. Aanaan Darraa erga waggoota muraasa asii dirree walitti bu'iinsaa hidhattoota faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu akkasumas gareewwan hidhattoota adda addaa fi humnoota mootummaa gidduu gaggeeffamu keessummeessuu ta'ee jira. Waldhabdeen kun lubbuu namoota nagaa galaafachuu itti fufeera. Ji'a darbee haleellaa aanaa Darraatti raawwatame yoo xiqqaate namoonni nagaa 4 ajjeefamuu OFM gabaasee ture. Ji'a muddee bara 2023 aanaa Darraa keessatti haleellaa guyyaa 2 hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota 18 darbuu fi namoonni 6 madaa'uu OFM jiraattota wabeeffachuun gabaasuun ni yaadatama. Waldhabdeen gareewwan hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduu gaggeeffamu lixa Oromiyaa keessattis lubbuu namaa galaafachuu itti fufee jira. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegii ganda Karmaa Gunfii keessatti adoolessa 15 bara 2024 ganama naannoo sa'aatii 3tti humnoonni mootummaa namoota 2 Ramadaan Jibaa fi Toofiq Damaraa jedhaman qabanii gara kaampii waraanaa Laaloo jedhamutti geessuu jiraataan OFM dubbisee himeera. Boodarra guyyama sana galgala naannoo sa'aatii 3tti reeffi isaanii daandii Beegii Qondaalaa irratti argamee jira. Ramadaan Jibaa waggaa 25 fi Toofiq Damaraa waggaa 24 shanee deeggaruun shakkamanii humnoota mootummaatiin ajjeefamuu isaanii himameera jedhe. Namoonni lamaan kun namoota nagaa ta'uu kan eeru jiraataan kun Ramadaan qonnaan bulaa dhiyeenya kana fuudhee ta'uu hime. Taatee kan biraa adoolessa 16 godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaatti mudatee lubbuu nama Tawakkal Muhammad jedhamu darbuu jiraataa naannichaa OFM dubbisee himeera. Tawakkal mana ollaatii buna dhugaa osoo jiruu humnoonni mootummaa dhufanii alatti baasuun rasaasaan rukutanii ajjeesan shanee deeggarta jedhanii isa yakkan. Godina Wallaggaa lixaatti humnoonni mootummaa ragaa tokko malee shanee deeggartu jechuun jiraattota irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran kan himu jiraataan kun uummanni sodaa guddaa keessa jira jedhe. Haa ta'u malee hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa turtii tibbana bo'aa waliin taasisaniin humnoonni nageenyaa mootummaa itti yaadanii namoota nagaa irratti hin xiyyeeffatan jedha. Obbo Haayiluun shaneen jarmiyaa shororkeessummaatti kan ramadamedha. Deeggarsa bifa kamiinuu shaneef godhamus itti gaafatamummaa akka fida jechuun hubachiisaniiru. Itti dabaluudhaanis namoonni dhuunfaa odeeffannoo deeggarsa loojistiikii yookiin deeggarsa yaadaa osoo godhan argaman to'annoo jala kan oolanii fi gocha isaaniif itti gaafatamummaa akka fudhatan ibsaniiru.
Daldaltoonni karaa seeraan alaan nama daddabarsan godaantota ukkaamsuun ajjeechaa dabalatee dararaa adda addaa irratti raawwachuun jabaatee itti fufee jira jedhamee jira. Dargaggoo Boruusaa Taajuddin Tayyiboo yeroo ammaa biyya Saudi Arabiyaa naannoo Tasliis jedhamutti daldaltoota kanaan dararamaa jiraachuu viidiyoon OFM dhaqqabe nu mul'isa. Guutuu gabaasa kanaa Awwal Kurkuraa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Daldaltoonni karaa seeraan alaan nama daddabarsan godaantota ukkaamsuun ajjeechaa dabalatee dararaa adda addaa irratti raawwachuun jabaatee jira jedhame. Dargaggoo Boruusaa Taajuddin Tayyiboo yeroo ammaa biyya Saudi Arabiyaa naannoo Tasliis jedhamtutti daldaltoota kanaan dararamaa jiraachuu viidiyoon OFM dhaqqabe ni agarsiisa. Daldaltoonni kunniin birrii Itoophiyaa 900 kaffaluuf gaafataa jiru kan jedhan maddeen reebichi ulfaataan irratti raawwataa jiruunis miidhamaa jira jedhan. Akkuma viidiyoo isaa irraa argamutti harka isaa fi miila isaa karaa dugda duubaa walitti hidhuudhaan maatii kee maallaa galchiisi jechuudhaan uleedhaan rukutamu. Viidiyoon yeroo dararaa jiran kan waraabuudhaan miseensota maatiitti erguun maallaqa akka galchaniif taasisaa jiru jedhame. Akka viidiyoo irraa mul'atutti kanneen harkaa fi miila isaa walitti hidhuun reebaan maatii isaatti maallaqa akka erganiif gaafatan lammiilee Itoophiyaati jedhan. Dargaggoon kun godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaas Ganda Barakat jedhamtutti kan dhalate yoo ta'u harka daldaltoota kanaa erga seenee dararamuu eegale torbaan tokko ga'eera jedhu. Karaa seeraan alaan gara biyya biraa deemuun barbaachisaa akka hin taanee fi aarsaa lubbuu kaffaluuf akka hin qabne aarsaa lubbuu kaffaluu akka hin qabnedha waldaan ittisa godaantota seeraan alaa. Feestivaaliin ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa adoolessa 27 bara 2024 hanga hagayya 3 bara 2024 kan adeemsifamu ta'uu ibsamee jira. Feestivaaliin ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kun bara kana yeroo 27ffaaf kan adeemsifamu yoo ta'u waltajjii kanarratti marii paanaalii agarsiisa aadaa, koonsartii, gurgurtaa meeshaalee aadaa fi kitaabolee ni adeemsifama jedhamee jira. Dabalataa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Feestivaaliin ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa adoolessa 27 bara 2024 hanga hagayya 3 bara 2024 kan adeemsifamu ta'uun ibsamee jira. Feestivaaliin ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kun bara kana yeroo 27ffaaf kan adeemsifamu yoo ta'u waltajjii kanarratti mariin paanaalii agarsiisa aadaa, koorsii akkasumas immoo gurgurtaa meeshaalee aadaa fi kitaabota ni adeemsifama jedhamee jira. Gareewwan kubbaa miilaa Osfaanaa bara kana irratti hirmaatan 32 bakka lamatti baafamuun jimaata kaleessa ramaddiin isaanii tamsaasa kallattiitiin ifoomee jira. Gareewwan 16 ramaddii A jalatti yoo ramadaman gareewwan 16 biroo ammallee ramaddii B jalatti ramadamanii jiru. Ramaddii A tarree A jalatti Leenca DC, Reedawaa, Utaawayyuu, Oromoo Norwee waliin ta'uudhaan ramadamanii jiru. Tarree B jalatti garee kubbaa miilaa Woboo, Finfinnee, TTL Star, Toronto Oromiyaa waliin ramadamanii jiru. Tarree C jalatti immoo Madda Walaabuu, Risaa, Biqiltuu fi Qeerransi waliin ramadamanii jiru. Oromiyaa 11 Starii, Oromiyaa United, ATL Qeerroo, Urjii Kombolchaa tarree D jalatti waliin ramadamanii jiru. Ramaddii B tarree A jalatti ammoo Daraaraa, Odaa, Harammayaa fi Qeerroo Mineessotaa waliin ramadamanii jiru. Tarree B jalatti garee kubbaa miilaa Gadaboostaan, garee kubbaa miilaa Bilisummaa Mineessotaa, Joobiraa fi Michuu Sabaa waliin ramadamanii jiru. Tarree C jalatti Oromoo Kaalgaarii, Tokkummaa, Tiin Injinaringii fi gareen kubbaa miilaa Qeerroo MD'n waliin ramadamanii jiru. Qeerroo Daalaas, Abdii Boruu, Cilaaloo Maashingaa fi Tulluu Deemtuun tarree D jalatti waliin ramadamuu isaanii ragaan fuula miidiyaa hawaasaa Osfaanaa Ameerikaa irraa argamne ni mul'isa. Oduu kennaa ibaatiin Joo Baayiden filannoo dhufurratti namni biraa bakka isaanii akka dorgomu dhiibbaan godhamus tole jechuu didani. Joo Baayiden filannoo dhufurratti kaadhimamaan biraa bakka isaanii bu'ee Tiraampiin akka morkatu paartiin dhiibbaa godhus isaan garuu tole jechuu didan jedhani. Dabalataa gabaasa kana Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Joo Baayiden filannoo dhufurratti kaadhimamaan biraa bakka isaanii bu'ee Tiraamp akka morkatu paartiin isaanii dhiibbaa godhus isaan garuu tole hin jenne. Inumaayyuu torbee dhufuu kaasee duulana filadhaa gaggeessutti akka deebi'an beeksisaniiru. Baayiden yeroo ammaa COVID-19 qabamanii mana jireenya isaaniitti hojii idilee isaanii hojjetaa jiru. Guyyaa kaleessa adoolessa 19 Dimookiraatonni hedduu Baayiden dorgommii filannoo pirezidaantummaa nama biraaf akka dhiisan gaafatanis isaan garuu tole hin jenne. Baalli dorgommii pirezidaantummaa nama biraaf akka
kennaniif dhiibbaan kan itti hammaachuu eegale torbanoota dura falmii Tiraamp waliin gaggeessaniin dulluma waliin gahumsa gadi aanaa agarsiisuu isaanii hordofeeti. Baayiden garuu filannoo kanarratti Tiraampiinuma injifadha jedha. Paartii Dimookiraatotaa keessa namoonni jajjaboon Baayiden filannoo kana keessaa bahanii namni biraa akka bakka bu'uuf yaada dhiyeessanii turan. Bakka Baayiden dorgomuu danda'u jedhamanii kan yaadaman pirezidaantii itti aantuu kan ta'an Kaamaalaa Haaris. Kaamaalaa Haaris garuu deeggarsa Joo Baayideniif qaban ammayyuu hin mixxiqsine. Dursituu duula filannoo Joo Baayiden kan taate Jeen Oomeelii Diiloon miidiyaaf yaada kennaniin Baayiden kan durii caalaa Doonaald Tiraamp injifachuuf kutannoo cimaa qaba jechuun pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp injifachuuf nama filatamaadha jette. Joo Baayiden yaada kennaniin mul'anni dukkanaa'aan Tiraamp gara fuulduraaf qabu akka lammiilee Ameerikaatti nu hin ibsu. Akka paartiittis akka biyyaattis waliin taanee sagalee filannoo kennamuun isa ni injifanna jedhan. Joo Baayiden nama ganna 81 yoo ta'an dullummaarraa kan ka'e falmii Tiraamp waliin gaggeessan irratti ga'umsa gadi aanaa agarsiisan jedhamanii komatamaniiru. Walgahii naatoo torbee darbee US'tti gaggeeffame irrattis maqaa gaggeessitoota biyyaa wal jala jijjiiranii waamaa turan. Kanarraa kan ka'e miseensonnii fi seenaataroonni paartii Dimookiraatotaa akka namni biraa bakka isaanii bu'ee dorgomuuf dhiibbaa irratti gochuu eegalan. Baayiden garuu waaqayyo waaqarraa dhufee Joo Baayiden hin dorgomiin yoonaan jedhe malee dorgomurraa wanti na hambisu hin jiru jedhee ture. Haa ta'u garuu duula Tiraamp itti jiran waliin yoo wal bira qabamu Baayiden waan duubatti hafan fakkaatu. Yaaliin ajjeechaa Tiraamp irratti erga gaggeeffame as ammoo Tiraamp deeggartoota isaanii biratti danuun leellifamaa jiru. Yeroo Tiraamp duula gaggeessaa jiran kanatti Baayiden COVID-19 qabamanii mana jiru. Konveenshiiniin biyyaalessaa Dimookiraatota adoolessa 19 kaleessa eegalee jira. Joo Baayiden sababa dullummaan filannoo keessaa akka ba'an dhiibbaan paartii isaanii irraa itti cimus garuu namni jabaan Baayiden olitti paarticha keessaa Tiraamp dura dhaabbachuu danda'u eenyudha kan jedhu gaafii paartiin Dimookiraatotaa deebisuu qabudha. Filannoo bara 2020 irratti paartii Dimookiraatotaa keessaa Joo Baayiden sagalee baay'ee guddaa ta'een kaadhimamaa ta'anii filannoof dhiyaatan. Joo Baayidenis filannoo kana keessaa hin ba'u jechuuf sababni isaan dhiyeessan sagalee guddaan kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuu isaaniiti. Ammas taanaan seenaataroonni paartii Dimookiraatotaa hedduu Baayiden baallii nama biraatti kennanii leegaasii gaarii ka'anii akka darban gaafataa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu sin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.